Lolaa hojjettoota hordoftoota kabajaa akkam jirtu. Har'aan tana sagantaa ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Sagantaan inni har'aan tana isinii qabadhee dhufee jirus qophii teekinooloojii haaraa baraatii wajjin wal qabatu. Innis AIilee garaagaraa akkamitti fayyadamna kan jiru isinii qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Baroota teekinooloojiidhaan wal qabatu jechuudha. AIin jalqaba irratti isinii qabadhee dhiyaadhee kanuma isin hundinuu beektan ChatGPTdha. ChatGPT'n weebsaayitiin ChatGPT jaaniin kun AI beekamaa addunyaa guutuutti namoonni miiliyoonaan fayyadaman keessaa isa tokkodha. Barreeffama barreessuu, hoomworkii hojjechuu, iimeelii qopheessuu fi koodii barreessuu keessatti kan isin gargaaru jechuudha. Haalaan kan isin gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti banee kan isin garsiisu yoo ta'e ChatGPT'n haala kana ChatGPT waan barbaaddan itti barreessitanii yuutuubii hojjechuu barbaaddan yuutuub tambineelii garaagaraa hojjetee suuraa isaatii wajjin kan isiniif kaayudha jechuudha. Asirra dhuftanii barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf yuutuub tambineelii naaf hojjedhu jettee yoo gaafatte daqiiqaa muraasa keessatti siif hojjeta jechuudha. YouTube thumbnail naaf hojjedhu jetteen itti barreessitee daqiiqaa muraasa keessatti deebisaa isaa biraa argachuu dandeessa jechuudha. Haala kanaan isiniif barreessee lafa isinii kaa'e jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan isiniif hojjetaa jechuudha. Weebsaayitiin inni lammaffaa irratti qabadhee isiniif dhiyaadhe Canva jedhama. Canva weebsaayitiidha. Weebsaayitiin kun weebsaayitii tambineelii yuutuubaa, poostara, loogoo, sooshaal miidiyaa diizaayinii daqiiqaa muraasa keessatti isiniif hojjechuu danda'udha jechuudha. Yaa'in isaa kana fakkaata Canva jettaniitiin argachuu dandeessu. Yuutuubii kan jalaa isa argachuu dandeessu jechuudha. Yuutuub tambineelii garaagaraa taampileetii hedduu of keessaa qaba. Haala kanaan Canva argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni lammaffaa weebsaayitiin isinii qabadhee dhiyaadhee jiru Google Gemini. Google Geminiin faayidaan isaa maali? Google Geminiin AI Google tahee qorannoo yaada haaraa fi gaafii adda addaa deebisuu baay'ee AI filatamaadha jechuudha. Inni afuraffaa weebsaayitiin afuraffaa irratti isinii qabadhee dhiyaadhee AI keessaa Perplex AI isa jedhudha. Perplex AI weebsaayitiin kun akka Google kan hojjetu tahee garuu deebii qindaa'aa fi maddoota isaatii waliin qindeessee kan isinii dhiyeessudha jechuudha. Qorannoo saffisaa irratti baay'ee gaariidha jechuudha. Isa kana yookaan fayyadamnu taate inni kun